roomiidhaan hin bareedda jette nama filatte fuuldura keessee. jechuun nama filadhe sana filadhee eegan ta'e namni suni waan filadheef innuma beeka maaliin na filatte minaamin jedhee na gaafataa waan hin jirreefi akkan isa filadhee innuun beeka. Amma waa'ee filannoo nama sanii miti bara maaliif nama biraa fi jettaati qoy maan bareedaa jiru. Roomiin hin bareedi jedhi garuummoo haga doktornaaf hin geessu waan ta'eef baay'ee bareedda. Roomiin amma nama teessa. Jajjabeessuudha jajjabeessuun beektaami jajjabeessuun beekta jajjabeessuudhumaati. Doktor Biiftuutti hin deebi'a. Doktor Biiftuu bakka filannoo keessan milkaa'eera. Bara hojii gaarii siin jenna. Garuu bara hojii gaarii jechuudhaaf immoo waadaa galchisiisuun waanuma baratamedha. Kanaafuu harka ol qabsiisnee waadaa galchisiisna bara hojii gaarii. Malee namni waliin galchisiisu wal ta'e. Anaaf isatu hojii gara malee waadaa namni waliin galchisiisu. Filannoon kan gaggeeffame nu biratti gaa'e sabaaboo lama nuuf kenna. Filannoon kan gaggeeffame Roomiin bira namni jirtan simboodha biiftuu bira baaba tokko kenna biiftuu bira deemu. Namni lama namni garaagaraa baala. Biiftuu simboo mooniit bira dhaqi kennimee baaba tokko. Simboo teenkii. Maqaa mooniitiin tuqiitii dafi dhaqiitii garuu tokko kana gidduu jirtuyyuu hin badhaadhisii bakka. Ayyee simboo. Tasumatti dabal. Thank you. Guys, mircaa qasqasaan isa sumatti adeemsifame, filannoon isa sumatti gaggeeffame, karaa bilisaatiin otoo uummanni arguu filannoo akkanatti gaggeeffame biyya keenya. Moonet, an akka nama gaaffii gaafa tokkotti waan asirraa taasisameef maalidhaa? Maal siin jette Dr. Biiftuuni ergiin na filate maaliin godhaa jette malee isheenii filannoo ishee akka hin taane himteetti jechuudha achirratti. Akkana jettee? Ergii nama na filate maaliin godhaa jette. Ni shakkinollee. Akkanatti ila dabartaati. Ay, akkanatti hojii kedha densii dhiisee maal dandee? As jirta galatoon simboo koo galatoon. Akkana jedhamee dubbiin ani koo akkana ta'uu barreeffame. Waan inni filatee fi dirqamatti ta'e ergiin filatame etteeti malee fedha isheenatti hin fakkaatu gaafa ta'e. Ila gaafii sitti akkam ture jaallatteettaa jettee bara ol fitee namni si filate inji'amu koo. Fakkeenyaaf nama si filate sana jaalachuu qabda. Nama si hin jaalanne akkamitti bulchitu? Nama hin jaalanne ta'e filannoo keetiif galatoomii garuu ati filannoo komiti jechuu dandeessa nama sanaan galee filannoo. Hin jettu keessattuu ani waan ilaali Roomi annan dubbadhaa wayyaa miti qona obsaa. Ani waan doktora na filachiisee fi Roomiin fokkisteetiin. Roomiin kana aboo roomii baay'een faarsiini bakka dhiisi bira darbiin. Moonet qoy ani yoom roomii faarsee ganaan doktora ganaan baay'ee amma barree seera eeguu qabda. Jalqaba fakkasii mira keessa jiran gallee jalqaba roomiin faarseeni sanboon immoo doktora immoo kan itti caalu kan warqii fakkaatuun faarsaani. Masi jalqabaati kun barsa jalqabaati baa. Inni dhumaa garuu isa dhumaatu bareeda. Jalqaba na faarsuu keetiif galatoomii jedhishti fufi. Jalqaba si faarsu yoo kan kee pirriitti diddaba yoo ta'e kan seemota 75 ta'uu danda'a. Waan jalqaba nama jaallataniif jalqaba kennu lafa onneen jirtu jalqaba jedhati. Waan biraa keessan galle yookaan immoo hin jiraamti waan biraa hin jiru. Machaa fixadhu baqa meemee jaalala roomiif qabduu fi waa'ee ishii dubbadhu mee daqiiqaa 2 keessatti fixi. Garaatti ofi nambisiin. Ani obboleetti roomii nan fedhaa jaallachuu baadhus nan fedhaa. Obboleetti roomii. Doktora immoo duruma irraa kaasee osoo fooloo waliin godhatin duraa kaasee. Maa inni madda sagaleen kenna gaamu qo'isi iddoo kana hin ciccitaaramu. Okay, qoy. Sirrii bara geesse. Moonet akkasii obboleetti kosoo hin jiru nagalaafate doktor sagaleen kun nagaamoo nagaamu. Anatti nagaamaa jiru. Nagaamaa roomisitti. Amaram. Nagama. Nagama amma deebi'eera jechuudha. Mee dubbadhu machishaa. Roomiin ani jaarsa hin fedhu akkanuma kan jiraachuu barbaada. Nama tokko
waliin taa'uun barbaadu jettee yeroo hundaatti dubbatti waan ta'eef obboleettii ishee illee ilaaladha jennaan obboleettiin keenya garanaan jettee irra naariite. Shiroo biyyoos darbitee mana gola seentee taa'e. Seenee dhuman jira. Hundaa'uun yeroo obboleettii bititi warra kompiitara qoraqqorsuman beektaa miti gola keessaa isaan ilaalan jira waan ta'eef dhiisiiti. Doktora argee jedheeni doktorri kun waan ta'e wayii numa deemaa jira miti waan akka diraamaa wayiiti diraamaa miti waan tiktook amma kanarraa deemaa diraamaa wayii argee doktorri doktorummaan kun mucayyoon akkana bareeddu kuni maaliiftu bakka akkasii kamitti laffaati jedhee ofitti qabuun qaban jedheeni yaa rabbi yàlla alhamdulillah namni kaa yaarra namni akkam doktorra haalli irra akkam nagaadha miti haalli irra akkam ture. Namni kaa Mooni si dhukkubaara warra basse qabaara garuu nagaa kee miidiyaatii yoo attamu. Ani moo jechuun namootuma tokko tokko akka bishaan gaba keerra rarraafaman tokko yeroo argitu mataan bulbula masibata. Akka bishaan raafamte yeroo argitu mataatu na raafamaa maal eenyutu akka bishaan doktorri kun qottatti taa'arte ani immoo waan nama dubbadhaa. Doktor Dayiraa waayee amma ka doktor Dayiraa. Ani amma muutiin qabadha jedhe doktor narraatti dubbadhu yoo isaan waan bira dubbatan maal jechuudha. Abakkaa godhattee iyyuu amma namatti mootii. Larraa dubbadhu bakka koos bakka keessa dubbatadhu bakka kiyya larraa fite. Kan jedhu garuu jechuudha nama tokko mennaa filatan bara hojii gaarii jenne eebbisni dhuguma hojiitti kennuu gaariidha. Bara hojii gaarii kan jettu mootummaa mana hojii mangistii keessa qacaraatti seetamu kun jireenya dhuunfaatii bara hojii gaarii kan jettu hojii gaarii Gidiraatti mucaa gashite hojii gaarii jettaan isayyuu. Doktor Biiftuu. Abeet. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki saabji buna. Nama kabajiisan irraa qophaa nama dubbisaan bara. Waa baay'ee yaadaa irraa bargaa isaan taa'ee yaadaa irraa waan baay'ee mataan dhukkubsatu jira bara. Dura koo yaa bareedduu koo yaa haadha manaa koo kayoon dhuftume na waraantu kayoon jaalladhu na jaallattu bareedduu kiyya osoo ani walaloon beeku garuu qorataan haa walaleessu. Abbaa fatu dhiisnee wayyaa walalu. Inni jaalalaan beeku walaleessuu ni beeka garuu walaleessuun faayidaa hin qabu jaalala yoo beektu faayidaa qaba. Maali marra tuutan mucaa kana yaa qorataa eessuma jirta laata yaa rabbi tokko sirkaa baasan geessan ta'ee. Induu yaadatu bakka bu'e. Gashaa himeen jiru laayivii irraan nan baati mi'a dubbatu. Doktorri hin feetu ana malee hin feetu. Ni laallasa.